Yaada faayidaawwan tana maqaan isii Habbarashaad jedhamti yookaan immoo bakka biyya keenyatti garuu yeroo koronaa san dawaa baay'ee guddaa qabdi jedhamti barbaadamaa turte. Shuufaan jennee gaafa inni binnee ture jechuu yeroo koronaa sana akka carraa ta'e biyya jira. Wanti tuni faayidaa guddaa qabdi. Faayidaan isiin qabdu akkuma sagaleen koo mukayyifaaf hin dhagahamne waan ta'eef asiin irra isin deebi'uu barbaadeeti. Faayidaawwan tana Habbarashaad tana tokkoffaa gadaamessa haadholiidhaaf baay'ee dubartiidhaaf jechuudha. Mashaakila gadaamessaa kennaaf baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma yeroo marsaa laguu bakka akka miidhamaatti gadi tumu tokko jiru waan akkasii sanaafillee dawaadha. Anillee doktora ta'ee baradheeti miti yeroo fayyadaman baay'inaan namoonni dhukkubsatan dawaa akkasiin taate sarchi godhee barreesse waan baay'ee hordofee irraa argadheefin isiniif fide malee waan biraa fi miti beekumsa biraarraa kan baradhee tamaaree miti jechuudha. Akkuma keessanii akkasuma ragalleetti qabuu fi kiyyalleetti fayyadamee jechuudha. Kanaafiyyuu baay'inaan warroonni miidhama qabdan gadi yeroo marsaa laguufaa baay'ee nama dhukkuba jechuudha. Nuuraan gaditti yeroo san itti fayyadamaa baay'inaan jechuudha. Akkaataa itti fayyadamaa boodarra isiniif agarsiisu ta'a. Ammallee mootiyyuu wanti kuni gogiinsa garaatiif illee ujummoo sagaraa akka jiruun jechuudha. Gogiinsa garaaf isin hin saaxiltu. Namoonni garaa isaa keessan baay'inaan isin gogisu yoo fayyadamtan baay'ee tokko qoloona jedhama akka afaan arabaatiin ujummoo sagaraa jedhama. Oromoo maal akka jedhamu hin beeku. Achifillee baay'ee gogiinsa garaatiif baay'ee isin fayyada jechuu garaan keessan isin hin gogu. Amma illee dhiiga keenya ni qulqulleessitoonni tun gahee of danda'e waan taphatu qabdi jechuudha. Dhiiga keenya keessatti dhiiga keenya illee ni bareechisti yaajama. Wallaahi akkaataa miidhaginni isin namaa kennitu adda jechuudha. Dhiiga keenya keessa labee yoosuu isinitti beeksisa guyyaa lama osoo fayyadamtanii guyyaa sadii garaagarumti isaa akkam akka ta'e faayidaa isin gartan jedhee yaada. Ammallee mootu furdina wal qixxaa'a bareedaa isin furdisti. Wallaahi yoo akkana ilaaltan waan faayidaa qabu fakkaatu yaajama. Waan fayyadameef yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Bara kana osoo hin taane waggoota 4-5 durallee hedduu fayyadamee jira. Faayidaallee irraa argadhee jira. Baay'ee hirriba gaarii akka raftan isin taasisti. Ammaa illee furdinaafillee sheeppii argitanii yookaan tafa yookaan sarbaa isa jedhamu kana haala addaatiin jechuudha. Haala burciin kan jirre jechuudha. Tafa kana baay'istee isin bareechistee isiniif guddiste jechuudha. Tafa sheeppii kana jechuudha. Akkasuma naannoo akka manxaqa loonfaa jedhan kana akka afaan arabaatti akka harma fa'aa jechuudha. Baay'ee isiniif ni guddisti. Deebi'ellee boqoo kana irratti namoonni akka kiyyaa boqoo qaqal'attan yoo jiraattan boqoo kana isiniif guutti. Baay'ee kuduuda keessan bareechistee akka daa'ima isa biyyiitti guutti isiniif jechuudha. Ammallee mootiyyuu fuula keenya jechuudha. Odaa fuula keenya daaknee raawwannee isii kana muuzii tokko akkas faaqnee yoo viidiyoo isinii hojjedha inshaallah duraa fi isa kana eega daaknee booda muuzii mafaaqaa isa jedhamu yookaan bashaaraadhaan faaqnee erga sanii muuziidhaa fi isa paawudara isaa kana walitti laayinee fuula keenya gaafa dibanne akka maaskiitti fuulli keenya lislisee jedhee haala bareedaa kanaan ni miidhagsa jechuudha. Fuula keessattuu irra caalattoonni namni isin hin barbaade wallaahi baay'istanii kan itti fayyadamuu qabdan furdinaaf jechuudha. Furdina bareedaa wal qixxaa'aa fi fayya qabeessa isiniif kenna. Itti fayyadamaa akkaataa itti fayyadamisallee baay'ee salphaadha. Zayitoonaa fi shuunfaana kana yookaan Habbarashaad firee diimtuu tana jechuudha. Habba hamralleen jedhama. Isii kana dhiixanii mishkaalanna dhiixanii agamaan ka sadii fuutanii dhiixanii ergasii zayitoona itti hin gootanii ergasii tamira kana jechuudha. Tamira kana firee isaa qaffaasaa godhatanii harka keessan dhiqattanii firee isaa keessaa baastanii isa kanarra gootan jechuudha. Firee isaa keessaa baastanii hunda isaatu tamira kana guutuu isaa yoo hin ifanne ta'e jechuudha. Yoo ifattan ta'e amma godhutti isin ifachiise waan ta'eef bakka tokko saanaa kana guuttanii gaafa lafa keettanii isin hin ifachiisu boodachumaa soorattan jechuudha. Erga sanii as keessatti saanaa kana keessatti haala kanaan jechuudha.
firee tokko akkasii firee isaa keessaa baasnee tamira kana guutuu isaanii kana naqnee habbarra shaadamaan kaasadiitti goone zayit zayituun osoo hin baay'isne likkimatitti goone hin beektan faayidaa tamirallee hanqina dhiigatiifis gahee guddaa taphata akkasuma habbarra shaadillee hanqina dhiigaanii guutaa yeroo waraabaa fakkeenyaaf kan dhukkubuuf marsaa laguu kana wanti dhukkubu baay'inaan hanqina dhiigaa dadhabbii fi gudaatii qaamni keenya qabuuf nu dhukkubaa miti inni kun immoo hanqina dhiiga keenya ni guutaa baay'ee furdina bareedaa fi qaama keenya haala fayyaa qabeessan nuuf tolcha waan ta'eef yeroo sanfaasuu fayyadamtanii isin hin dhukkubu jedhee yaadalleedha anillee akkasi fayyadama nama hin dhukkubu qabatamaa jechuudha tamirrillee immoo akkasuma ammallee zayituunillee waan ciniinaa garaatiifillee dawaa beekamaa fi dawaa faayidaa qabeessa jechuudha hin beektan zayituuna dawaasii namni rabbi laafisee fi lubbuu isaa baneef akkasittillee kan dhuguu jira baay'inaan daa'immanillee dhugaafamaan beektanii nyaanni kun baasawee nuyi warra gurguddaa qofa osoo hin taane daa'immaniifillee nyaata baay'ee bareedaadha jechuudha. Lubbullee nama dhahuu xaa'ama badaa hin qabu wanti inni xaa'ama badaa hin qabne fi zayituuna tamiraa fi shunfaanni kun walitti gaafa dabalamanii uumaa xaa'ama addaa fi mi'a adda badaa nama jibbisiisuun qabu sooradha eegaa akkas gootanii xumurtanii walitti dhoyitanii harka keessanii miciixanii bareechistanii jechuu akka firiin isaasitti hin beeksisne akka jarri garagara hin deemne wal fudhachiistanii erga geessitanii booda qadaddaniitumaan achi ol keettanii ergasii akkaataa itti fayyadama isaa immoo haliiba yookaan labana jechuudha namni haliiba hin jaalanne labana jechuudha burcuqqoo tokkoon buufattanii ergasii isa kanarraa mankaa takka yookaan mankaa lama yookaan fal'aanaa takka yookaan fal'aanaa lama irraa nyaattanii haliiba burcuqqoo tokko itti dhuydan yoo haliiba lubbuun isin hin jaalanne labana jedhe malee haliiban xuruudha kazaan akka iraata nyaattanii dhuydanii isa kanarraa mankaa lama nyaattanii ofirraa raftan hirriba fayya qabeessa irraftan wallaahi qaamni keessan ofisin jaallata erga sanii ganamallee akka hirribaa kaatanii namoonni tokko ijoolleen tokko osoo fi qursii fi nyaati hojii eegaltan akka hirribaa kaatan waan kana qopheeffattanii waan lafaa qabdaniif waan kanarraa mankaa lamaaf sadiin takka afaan kaayyattanii erga sanii haliiba keessan burcuqqoo tokko oo'iftanii irratti dhuydan danfisuun hin barbaachisu oo'iftanii irratti dhuydan jechuu haliiba yoo haliiba hin jaallanne akkuma isin jedhe labanaan irratti dhuguu hin dandeessan yoo kun hunduu hin jirre immoo bishaan qofa yoo fayyadamtan bareeda badii tokko hin qabu kazaan irratti ni dhuydanii hojii keessanitti deemtan gaafa hojii keessan hojjettan osoo beela tokko hin argin sa'a barbaadanii dhuftanii fuxuura keessan ergasii nyaachuu dandeettaniin jedha kanaaf iyyuu iraata akka nyaatanii geessaniin sa'aatii hirriba keessanii dura nyaadhatu irratti dhugaatiin haliiba rafaa ammallee mootu sa'aatii ganama hirribaa kaatanii akka isiniin jedhee jira yoo ijoolleen muslimaa kanneen salaattan fajrii akka salaattanii irraa nyaattanii faa haliiba dhuydanii osoo boqonnaa qabaatanii sa'aataan booda sa'amata akka raftanii kaatanii baay'ee tokko sammuu keessan ofisin jaallata dhugaa dubbatuuf kuni qaama guutuuf nama jaallachiisa jechuudha rifeensallee haalan namaaf biqilcha keessattuu yoo nyaattan garamatti yoo nyaattan wallaahi rifeensa haala addaa kanaan namaa biqilcha maaliif jennaan ani baay'ee sooradha baay'ee waan kana fayyadama rifeensi kii humaasaa bareedee dheerata jechuudha humaasaa bareedee dheerata addatti isa rifeensa dibuun hin barbaachisu garaa keessanii nyaattanii jennaan faayidaa baay'ee wal bira qabatee isiniif kenna rifeensa haala gaariin bareechisee malkii isaa tolchee bifa isaa tolchee wal isinii qixxeessee akka inni immoo hin ciccinne godhee rifeensa keenya waan ciccituu sababa isaanii beektanii gaafa heddii rifeensa keenya hanqina dhiigaa fa'aadhaan wal qabataa dadhabbii keenya boqonnaa gaarii yoon qaban bakka cinqiif hojii yeroo hedduu rifeensi keenya heddi isaa ni da'iifata ergasii ni buqqaa ni ciccita jechuudha mashaakiluma qaamni keenya qabuun rifeensi keenya adagaa rakkuma keessa keenya jiru rifeensi keenya adagaa gaafa qaamni keenya guutuun wanta isa barbaachisu soorata isa barbaachisu argate rifeensi keenya illee soorata sanarraa argata addatti waan argatu miti kanaaf iyyuu gaafa kana nyaattanii rifeensi keenyallee akkuma qaamni keessan bareedu sana akkuma qaamni keessan dabalu sana rifeensi keessanillee ni dabalalleedha ni bareedalleedha kanaaf iyyuu hin hifatina obboleewwan kiyya inshaallah guyyaan tokko dhufti guyyaan ofitti deebine maaf akkas ta'e of hin jennu har'a gisee yeroo biyya ormaa jirru kana waan beeknu irraa waliif himne akka
miidhamne wal deddeebisuu qabna wal goggorsuu qabna malee waan addaa miti wantoota baay'ee qabee isiniif dhufuu danda'a wallaahi dhuguma sana waan isin fayyadu torbee keessatti waan kiiloo torba isin dabalchiisullee hundan hin beeka waan ofii kiyyaa itti fayyadan gaafa biyya galuu ka'u waan fayyadame tokko jiraan jechuudha baay'ee bareedaadha fayya qabeessa jechuudha kalxaan suni torbee keessatti baay'ee daddaffiidhaan furdina bareedoo namaa kenna furdadee galii kiiloo 70 ta'e kiiloo 55 irraa jechuudha baay'ee haala addaa kanaan kanaafiyyuu waan baay'ee isin qabuu danda'a waan mallaqan baasnee fi xaarii isinirraan fuuni manuma rabaa keessatti jechuudha wantoota garaagaraa osuma teessanuyyuu waan godhuu dandeessan osoo bilbila keessan haasoftanuu waan hojjechuu dandeessan akkasuma wanti kun lafee keessanillee fi jabina kenna jechuudha keessattuu habbara shaattana yoo dadhabdan labanarra buusaa nyaadha zibaadii keessa godhaa nyaadha waa hundatti dabala feetan bishaanitti dabala dhuga wallaahi isin fayyada malee isin hin miidhu jechuudha dawaan hadhaan qabu dawaan sooratamuu qaba gara kamittuu itti fayyadamamuu qaba jechuudha itti fayyadamaa ofitti hin dabinaa waan barbaadan koomentiin na gaafadhaa isin laayikii namootas kabajaa fi jaalalaan isin gaafadhaa isin jedha